Tole egaa kabajamtootaa fi hordoftoota TV Hamilton sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira ammallee guyyaan guyyaa iidaatii akka itti bohaaraa jirtan ammallee abdii qabna gammadaa ashaqaa nyaadhaa dhugaa guyyaan guyyaa nyaatii fi nyaataa fi dhugaatiitii jechuudha. Kanaaf amma sagantaan keenya guyyaa iidaa kanatti gaa waan si dhibu dhiifama abboo waan si fuudhe. Namni nama gammachiisa namni gariini nama gammachiisaa deema. Hoodhaqiitii ijoollee keetti kana bitii hoodhaqiitii miila keetti kana bitadhu immoo fuula keetti kana bitadhu qaama keetti kana bitadhu garaa ijoollee keetiitti kana biti garaa keetti kana bitadhu jedhee nama gammachiisu jira. Namni gariin immoo yeroo iidaa kana immoo eeggate jechuudha. Waan namni cinqamee ta'aa bee namni bar iidii dhufaa jennaan ilmoo koo laa haati maal jetti beektaa ilmoo kootii qullaa deemtuu uffadheen deemuun ilmoo kootii agabuu bultuu nyaadheen bulu'an ilmoo kootii agabuu ooltuu nyaadheen oolu jetti dubartiin ofiisiitii cinqamtee garaasii hidhatteetiyyi sabbataan garaa hidhattee walirra buufattee ilmoo kan koon iidiitti gammachiisaa jettee gabaa innaa siinna itti waadanuuti sii mudata jedhi sagantaa kee. Egaa akkuma isin jettanii bar nama waggaatti guyyaa takkichaa kana qofa uffata bitatu jira. Ijoolleen bakka bar yeroo iidaa malee iidiin ramadaanaa gaafa dhufu ijoolleen maal gadeegdi uffatuma gadeegdi. Iidii ramadaanaa gaafa iidiin adhaa gaafa dhufu ijoolleen maal gadeegdi hoolaa gadeegdi. Kanaaf waan hedduutu jira akkuma gammachuun jiru kan nama naasisullee karaarra taa'ee kan nama eegu namni waggaa meeqa bar birrii namni yoo qabellee bitatu uffata iidaan bitan iidaatiif bitadee in kaataa bar iidaaf lafa kaa'ame birrii masan fuudhee eegasii maal godhaa yeroo inni jala geessan malee inni boru fa'a ittaan fa'a guyyaan torbaan takka faafu bita kana uffata kana. Isumaayyuu immoo waan si dhibu yeroo sana elaa dhiirri dubartiin ijoolleen namni guddii waan qabu kiisii keeyatee gabaa keessa yaa'aa cinqamaa oola maaliif uffata bittaadha waa lama keessa jira kana keessa namni gariin warra waan kana yeroon koo hamma carraa kooti jedhee gatii hin jirre uffaticharra kaa'ee bu'aa buutee guddaatti argachuudha deemu jira. Yeroo sana bita. Dhiisee deemuutti hin danda'u kaa mucaa harka qabee wajjin hin jira baabaa kana biran darbiin. Gatii maataa hin bitan. Inni tokko immoo dudduubbee deemeetiyyi birrii iddoo inni fuudhamaa jiru laala. Kan jedhu jira jala deemee jechuudha. Fuudhee deemuudhaaf. Yaa uummanni subhaanallah al-aziim. Namni immoo guyyaa iidaa takka manatti namni bifatu kabirri. Namni bifatu ofis hin yaadatu hin adeemu. Yaadatu. Waan qabu hunda guuree bakka qabu maraa walii guuree bakka gabaabaa miiree guyyaa qabatee deema. Eegasii maal ta'a? Warri bitee galaa. Warri kun akkuma rabbi fedhe ta'a. Rabbi irraa haa qabu. Mee amma waa'ee kanaatiif wal qabatee diraamaa gabaabduu wayii dalagamee jira. Mee diraamaa sallaallee deebinuu bohaaruun tokko tokko barbaachisaadha. Guyyaan guyyaa iidaati. Mee bifa diraamaatiin waan barumsa namaa ta'u. Waan natti hojjetame wayii jira gaaf tokko wayii. Tole ga'a. Beektaa ana akka hannaatiin osoo hin taane iida wayii ga'e. Ramadaana lafti iida gahaa jira guyyaan iidaa dhiyaateera. Gabaa keessattuu hin deemuu jarri tokko shittoo gurguru. Shittoo gurguranii itti iyyanii gurguru. Innan ilaalu namni baay'een bira jira ilaalee anaa lama kenna anaa sadi kenna anaa lama kenna jedhee birriitti kenna namni. Amma shakkaatuma itti goree alan ilaalu hashagamaadha firii lama of keessaa qaba shigii tokko keessa firii lama jira inni natti buuse suni akkaan urgaa bareedaa isaati. Jaalladheen illee birriitti kennee firee tokko irraa bitadheetuma garuu achi siqee dhaabadhe immoo siqeetan achi siqee dhaabadhe wanni wayii akka jaarmaa wayii tasirra jira. Isa jala dhaqeetan dhaabadde callisee osoon achi dhaabadhu namoonni sila dhaabatanii bitan kun namoonni dhaabatanii ammaan lama naa kennite naa kenni jedhu kuni innaa namni faffaca'ee dhumu dabarfatee mi amma namni inni bitu bitatee fudhatee kuteera fidanii gan naqanii
birrii jira harkaa deeffatanii dhaabatu. Achi siqanii. An calliseetuma dhaabadha. Amma dubartiin tokko dabarfachuu dhuftee kaatee jennaan itti iyyan itti gorte. Inni asiin fuutee fuunfattee ilaaltu kunin dhufee fuudhee ilaali. Naa kenni jarumte silaa sun. Amma siin bitattee deemti. Innaa siin bitattee deemtu ammoo ganna kan jedhu kun. Amma nan deeme. Yeroo naqee manatti dhiyaadhee meeqoo waan kana laala tokko keessaa jedhee akkana ishigii isaa sana hiikeelan jedhu hunkaawwaa keessa jiraachuu dhiisii cabaadha iyyuu. Tokko keessaa cabaadha nan gate. Inni lammaffaan immoo wallaahi waan keessa jiru hin beeku. Ilaallaanuu si jibbisiisan si jee inni keessa jiru. Isas nan gate. Ilaaluun hin danda'amu jechuudha. Achitti immoo hashagamaadha kunoo sitti buusaaraa fuunfattee ilaaltee bitattee karaa keerra buuta. Gateetan karaa koora bu'e. Barama hanni jechuudha. Kana jira. Eedaan dhufaara bara. Bakka karama namni yaadni nama dhufaara. Ana kanan naqu namni qaalaa yeroo sana. Waan hedduudha. Waa'ee hannaa kana yoo kaasne jenne keessaan baan akkaataa namni itti hatamaa jiru. Akkaataa gowwoomfamaa jira. Waan garaagaraa namatti godhanii waa wayii namatti fuudhanii birrii makee kana baagatti kennitu jira. Waa sitti godhanii jennaan ati lamuu ilaa birrii fuutee itti kennite silkii fuutee itti kennite maalii kana fuutee itti kennite akkasitti dhabaa deemta. Kanaaf ofirraa dubbataan oollu. Diraamaa gabaabduu wayii hayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan ammatti seenuu adeemnu kuni diraamaadha. Diraamaan immoo akkaan waa nama barsiifti. Bifa bareedaadhaan nama jaallachiisa, nama bohaarsaa, nama barsiifti, nama bashannansiifti. Isinis diraamaa kanarraa barnoota guddaarraa argattan jennee ittillee bohaartu jennee abdii guddaa qabna. Hamilee nuu ta'a isinillee fuula duratti akka sagantaa akkanaa ajaa'ibaa akkanaa qopheessinee isinii dhufnu isiniin jecha sagantaa kana boodagaa sagantaa kana daawwadhaati achumaan immoo sagantaalee TV Hamilton guutuusaa daawwadhaa jedhaa itti dabarsinaa nagaan nuuf jiraatu uummanni keenya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu sahibi haja cumsa kan jira. Belum berarti. Waccu gimana? Dia enggak tuh lagi jalan dagang mana? Magasun enggak. Ati bakka akan udah kak. Ujung duran itu bisa ngerti. Bekam tuh sama. Kasan umayo ini aku. Bekam tuh sani. Enggak. Ini itu mah hoji ketanian. Terus aku tuh enggak tahu. Pendek dulu nih aku. Oh tahu kak. Salma minta nomor. Harga jiran le rabbi ngamu dua. Namanya le beta idni gese. Namanya yang berbeda pada beta. Kamu tahu ada hadis Ya kak. Bisa sakti juga. Allah, mas sakti kita lagi. hono. Apa berbeda sila? Amma Kamu dia. sani. Apa harapat ya? Lah, itu ini. Baka. Tanana radis. Tanana radis. Kabika. Balloban. Wika. Iya. Pura yolo bayi tadi saat ini bayi lari. Bayi lari. Makin rakai. Hah? Makin rakai. Rakai. Dia mulai just Naradis tan. Baka ciao. Umma kam? Naga, Nagami. fayya, Bayami. jir, Eessa deemtan? magaalaa Finfinnee, Maali baajaaj barbaaddan maal feeti? lakki geetiin jira. Aduu kanaan eessa deemtan lakki? Baay'ee isin barbaadu geetiin Raayidii jira raayidiin si fuuna. Lakki, Lakki raayidii jira kan jiru uumaa miti. lakki mucaas gadhiisimee mucaan karaa deemu fudhatu na jeesta. Doo siga qajeelchina maali? Lakki anu deemu gee. Rakkoon qabu baajaajiin amma jirti mucaan amma fida. Amma fida. Asumaan sin Aduu keessan deemin? deemu. Aduu keessan deemin? Makiina jala seentaa fattu.
borsaan maaliif akka naaffalat hay waay qarshiin takka keessan jirtu waay maallaqa ijoolleetti yaa'uchuu idaatti bitu yaa rabbii biyya koo maanta silkiin tiyyalleen keessan jirtu waan taaksilleen haan hambisne waay numaan kasaara yaa rabbii biyya numaan kasaara waay yaa rabbii isumaan attahijee yaa rabbii biyya koo maanta maalumaan hin managal akkuma jeetiin gara ijoolleetti jeetti maalumaan jaamme jireenya kana qaalee kanaa wajji mudhiina kuttee attuunni Ramadan Rabbi. Sama anda nama arif pada orang bersudan. Kalau makan minda pun name. Way atu barana way atu. Jirenya kale kana ile nama tun diselah kaisan jiru ya Rabbi. Mal na gurani. Enyun na tadi roy satina rafuratan. Way buku mata meeting kasare. One taxi le nandi sine kaminta. Way Assalamualaikum. Mal tadi ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jolle fi magala daga jeetin manabe kono kanate mudina kutan akante khanne fi be khos kaysa in kaba borsa du manar Attu nak keddu nama tibar wayin stuke. amma litin be khato kumatu na cina da bresan man shakke wi taxi si da bo mobile barbadan anje Mal wase yere. egas bode fi be kuna mu magzen damba kuni farke Attu bida. amma ta na ne da cina maru jira Mal so yere gantu hangesa. Garam gal. tingala ko kaliti tingala Kan tinggal ta. Mal si golu le. mal mani ngala wan taxi le nan bis bisite khanne police Ya wadu attu. ko jirenya kale khana wajina ni kana mudina ko tan kon bi Kan di surai me gidana. Rabbi sagar ga. ismana qadarin di ramadan rabbiti so mana wajji mudina ko tan jirenya kale khana wajina tinaf ne jolleti ya mal mani chuida bitaf me mal mani managal jolle mal nan jetti matano ligo de gizin gale wani kamu khanne Me fatma dura ke to anu jira ko ni. o chusa isini bi bita jeti manabe bar Ida ke abatu kana nago danji. malin jarre rabbina qadaremi afani sa ka rabbin khafu desen afani sa ka busla nagatin tawni ne kana mudina ko te Ayye me nage antu. Oy galato mo bele zaki galato wel manki ya mal man ja rabbi me obole ti rabbi tapu me assalamu alaikum Waalaikum salam warahmatullahi ni na tame obole ti na hatan satti asmat tasman karadi mu jolle fe ni tuida bita je son de mu kuno eessa ka deemtu magala tin de mu ture haya tuida tin bita je tin manabe haya wani ngode kana ko nan be haya etti khanne wani kabun ta khanne silkis hay silki lemo gas wal mani uno gisen dam ko ya borsan rabbi duwa si magal duwa borsan gi na ta yel magiya na ta na tunate atunate isa atunate rabbi te ago rabbi sanyachi abo kam taagaa magaalaa deemu jira silaa me jollet yemal won don sanif haya waan ma rabbi na kennisii kennu wa mudan deesuna kan takkuma bille on bide gale wo mala gaslaaftu wal gargaaruun aadaa keenna jillee ijoollumata abbaa ijoollee abbaan qabne guddisaa hunda gad irraa hambifadhe bareedduuti rabbi guddoo sitti akan aamin rabbi sirraa qabu waan akkana kana sitti simu goona waan akkana mudatee kana rabbi simudin rabbi nama mudin rabbi simudin galatom jakallah rabbi wajjin haa jira galatom Alisi kan rawate? way milkaayeetiin galeen siin jedhe Me takka argiteetu beektu maallaqaan akkaan irraa fide ramallah yiti be. Wah. sana bachaa miti yar hanna addaati si qaba I love you money. laal iPhone immoo iPhone baanan sanii si gidila silki 00 Ya. san jetta waan birillee Akam duba izin urgaasi adda la shitto mana binif. Hadi battu. anis nin dibadda kati kon nin shoshoruf ka Duba izin duba kam ya rabbi agar garwa. rabbi khannas Ha? rabbi khannas Rabbi yanku gawaji tana. milkeeste amil kooti Ame isi amil koitu ya. amil kooti Nura da bagi tana. nama citta khannas Duba do I love money. I love you money. Galat ngo. awo ye maluma jeetin jollet yaggala duwa nagalchan kuno duwa nagalchan akkan arka duwa man nagalchan jollet ya bitaji manabe maluman jan mag yangizen gale way astaghfirullah lazim ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin fida mata khiyata bil manqiyabat mudin kutani أمي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله نجاح. وبركاته. طيب بجد نجاح. فكرت طيب كنت بيتي
Cumaalin isinii bitaamin dhiisee rakka malee hin ta'e. Akkam taate? Na hatanii yommuu itti na hatan. Maal taseera? Hattuun na hatee. Akkana godhan hin beeku. Maal akkana tuqan hin beeku. Waa humna horgubee kan neetiif kun okarra ta'e. Tuqata baanan santuun harkatti tuqata. Laal kunoo namni akka wantatti karratti na buuse. Adiba nuti cufsee eeggatu jiru. Cufni eeggatan kunoo kadhattu isaati na teessan. Namni waan nooliitii fi waa kana karraa na bubuuse akka sadaqa kadhattutti galeerra mana keessatti. Maaliin hin adiba nuti amma? Waanuma qabdan hin dankalman kiyya. Waanuma qabdan miicadhaati. Iida. Nuti cufsee eeggatu jirra. Beeke anis huccumaa fi magaalaa dhaqe. Tarabbiin fidata biraati. Nuti cufsee eeggatu jirra bara. Huccuufna eeggattanis ni beekaani. Maaliin godhane kun? Beelonni keenya bitatanii jiran nuti. Ummaatti geellota akka buleetti akka warraa bolu wayii bullaa. Akka mana keenya bullaami. Rabbiin nu qaddareemi. Silkii fi maallaqa yookaan tikanneef hin beekaani. Waanuma qabdan miicadhaa barana tanumaaniidha. Khayrumaaf dhuftee uumee. Naatan akkas naata. Tanuma qabdan jedhiidha. Nuti amma beelonni keenya huccuu bitatanii jiran. Bakka feetee fi deemuu biti amma huccuu. Isaan fidagaa guyyaanis wal jala ga'e. Iddi boru bara. Boru. Arratti amma zaantu magaalaa keessa ooleetiin hatamee galee. Boruttee isaan fida. Bakka iddummaan hin jirtu bakka. Iddiin jirtu. Rabbi waanuma qabdan miicadhaa iidaa jee. Dirqama jenne. Huccuu barbaadan. Huccuun amma gaan isinii bituudha. Bee hatamee galee akkamiin isinii taame. Amma hanqaliitis hin jiru. Hanqaliitis hin jiru. Niiruma hanqaliitiin isinii barbaadamu. Waati kuftaa namni naa kannan ni jirti karaa naa kannan. Haanaan. Namni naa kannan jira. Otto dhageeffamuu waan jirtu. Maaliif waajjii qabu namni tatee hin jiru. Ni naatame. Akkami naatame? Akkami kana godhan tuqata sanii jiran sa waan namaan tuqan san ka. Sanumaan na tuqaniinsa hundeef maaf hin banee hanne harkuma hojjaanii hin kanne. Duwwaan dafa hon eegumaan kanneen dhufa. Huccuu idaa dhabnee bara. Eessaa fiddi duba amma? Huccuu idaa barbaanna kan. Yoo hin jiraanne haatamte. Akkamittiin dhiisamee huccuu idaa dhabnee bara amma. Duba amma. Beelonni keenya amma huccuu bitatanii jiran. Amma isaa fiddi. Ifii warri fattee nagartu fuuleessi ilaalmee haatamtee dhuftee dadhabdee. Hin jiru amma bakka fiddi hin qabdu. Wooma qabnu dhiqannee illaan. Amma huccuu idaan hin barbaada. Bakka feetanii naaf idaan qalliidillee hin barbaada. Yoo barbaadde ati tajirtu dhiqadhu iti. Isin hunduu dhiqattaniitu iddan. Qabatta isii dhuftu hin jirtu. Haa akkam jettamee ummaatii gaa. Ni natamee rabbiin na qaddare. Anuu rifadhe mudhiin na citte mataan gara na gale. Kun obboleetiin tekkana ittiin hubattu isin. Isiitti dhiisiti. Nuti kanuma qabnu dhiqannee hin. Amma ayyaana kam goona seete? Aqaliidumaan kannaaf. Aqaliin keessanii walii dee kannaaf irra. Haya, hodoo kan dhiphunatummaa. Kanaafuu nama karra gargaarsa naa kanneen rakkas daga waliin naa buusanii na galchan. Ayyaan. Osommaan siyaamtu maaliif deemu? Wanta na godhakkatii. Tanoo. Maal kuna? Akkamitti gara kana? Aqaliitu keessittillee daatiin si kanatti. Aqaliitis. Kanaafuu nama akka irraa waliin naa buusee gisee hin galu. Akkaan jeetii ummaatii arafarratti illa jalaa gubbaa rabbi jee inshaallah dhiirtee sana isinii guuta. Arrammoo tanuma fudhadhaati aqaliitumaan ta qabda miicadhaa dhiirtee sana akkasii fataa godhadhaa. Taanammoo tahattuu tana ganaa anuu arra booda barumsaa irraa fudhadhe irraa hin feega. Yookaan maallaqaa kaash fuudhee magaalaan dhaqu akkaawunti irraa baankiidhaan tiraansfar gubbaan saniin godhalaan. Gartee waan dabarsan san gartee silkirratti sayira naa bantan. Hattuun kiisha nama seenuun ni hafti ganaa. Silkiis xiqqoo san ganaa naa bitaata gurrara elaa weetu san. Qililii san qofaan barbaada. Tanaafuu har'a isin kanumaan idaati. Inshaallah arafaratti waa hunda keessan isiniif hin guutuu rabbi jee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota isii kamitan. Baga bara kum tokkoo fi dhibbaa afurii afurtamii isin geecha. Fakkeenyi godhannee diraamaa koomedii gabaabduu hojjennee akka warra hubattaniif. Namni uummanni keenya hawaasni jiraattonni fakkeenyaaf baadiyyaa jiraatan hogga magaalaa ba'an waan qaban guutuu minxaafee laa fuudhanii borsa keessa kaatanii yookaan immoo foodaa isaaniitti hidhatanii magaalaa ba'an. Gaa annummaas hanna kana hojii godhatee qophaa'u jira waan ta'eef
isaanii ilmaan isaa gammachiisuudhaaf magaalaa ba'e namni biraa dhufee hatanii jechuudha. Oggoo kana haa maal godhan namni biraa eegaa ta'e boodaan muddiin cittee osoo ilmaan hin gammachiifne gammachuun hin galachaa magaalaa ba'e gaddaammara deebi'a. Saniifuu wanni kana hedduu jira waan ta'eef rabbi irraa isin abaraaru irraa akka fayyadaman isiniif dhaama. Galatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga Eid al-Fitriitiin rabbi isin ga'e Eid Mubaarak. Warri daa'ima keessaniif magaalaa deettanii huccuu idaa bituu barbaadan akka kiyyaa kan taane hatturraa isin eegaadha maallaqa keessan kaashin fudhatina moobaayil baankii fayyadama. Kanaafuu rabbiin isin haa tiksu hanga dandeessan hatturraa eegan isiniin jaa. Baga ayyaanaan geessanii warra baranaa warra bara hedduu rabbi nu haa godhu warra amatuu soomannee amatuu nagaan Eid nu haa godhu. Muslima hundaafuu uummata Itoophiyaa bakka jirtanitti uummanni Muhammad hundinuu addunyaarra warri jirtan hundumaanuu Eid Mubaarakiin isiniin jaa. Baga geessan. Eid Mubaarak. ጥሩ ነበር እኮ ቀኔ ኢላ ሰላም እንድቀዱት ስሪ ነበር አከመተም ይየት አብሽር ጀተሃ አብሽሩ ማይታ እኔ እኮ እንደነች አረስ ቀረቱ ጋር Eid Mubarak. Kambarana kambaradu. Injan. Amma Eid Mubarak bichattani.